Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin qaqqabu. Hadda viidiyoo biraa qabadhee isin deebi'ee jira. Viidiyoon hadda qabadhee isin deebi'e egaa viidiyoo kana hunda keessanii kun sheer akka gootan abdiin qaba. Keessattuu warri biyya Arabaa irra jiraatan ijoollee xixiqqoo isaanii wajjin jiraatan yookaan mootiyyuu isaan eegan akkas jechuudha. Hunda isaanii biraan akka naageessan abdiin qabu jechuudha. Hundi keessanuu akka hiriyaa keessaniiti sheer walii gootanii akka wal baraartan abdiin qaba jechuudha. Hundarra ni gahaa miti darbee tokko lamarra akkas waan gahuu danda'uu fi kana maalifan jedhee tanaan dura viidiyoo isiniin hojjedha jedhee yeroo isinitti yeroon arganne yeroo tareessan jechuudha. Kun ammoo tuyyuu lammaffaan wanta akkanaa waan dhalateef kanan isin biraan gahee keessattuu warri baadiyyaa keessa jiraatan kuusaa bishaanii jechuudha. Kuusaa bishaanii yeroon jedhu bishaan lafa jalatti kan kuusamu jira baadiyyaa. Akka mana keessa kan ittiin tajaajilaman kun lafa jalatti kuusama jechuudha. Kuusaan sun qadaada qaba hin buqqaa bishaan akkamitti itti galaa jiramoo hin galle jedhanii ilaalan jechuudha. Kuusaa sanitti daa'imni waggaa 3 baddee jirti jechuudha samoona kana. Kanaaf kanan isin biraan gahuuf na kakaase keessattuu warri ijoollee isaanii bira jiraattan hadaraa keessanii isiniin jedha. Wannaaf isinitti haafuu yoo isaan mana hin jiraanne ta'e mana yoo jiraatanii daa'ima yoo isin kan eeydan ta'e akka ijji keessan irraa isin jalaa hin buqqaanin isiniin jedha. Baay'ee rakkisaadha jechuudha. Warri baadiyyaa keessa jirtanii kana irratti xiqqoo ishii muudamtanii maaliif warri katamaa keessa jiran fakkeenya fooqi irra jiraatan bishaan kuusaa fooqi irratti kan isaan kuusan jechuudha. Wanneen akka ruuttoo fakkaatu jechuudha. Akka ruuttoo jiru ruuttoo hin beektanii barmeelii kan jiru akkas wal dheeratu sanitti kuusanii garuu gaxarii keessatti ammoo lafa jalatti kan isaan kuusan jechuudha. Lafa jalatti kuusanii baay'ee gadi fagaata jechuudha. Asuma mana keenya kana hin jira jechuudha. Isinitti argisiisa. Kinoo akkuma argitanii as keessa kuni kan addaati jechuudha. Kan ammas isinitti mul'atu kun hin buqqaa buqqiseen isin mul'isa garuu kan bishaanii kana jechuudha. Kan ammasitti argitan kana kun amma erga daa'imni sun itti badde akka inni hin buqqaanetti isaan qadaadan jechuudha. Isa kana haga inni gadi fagaatu kan as keessa jiru kun bishaan jechuudha. Kan osoo irraa buqqa'ee bishaantu jala jira. Kun baay'ee gadi fagaata. Haga inni gadi fagaatu as keessa kana buqqisee isin mul'isa jechuudha. Argaa jirtan jechuudha. Baay'ee gadi fagaata. Kunis haguma kun gadi fagaatu jechuudha. Baay'ee gadi fagaata. Guddinni isaallee tokkichuma. Kun ammoo erga daa'imni sun itti badde akka inni hin buqqaanetti kan isaan qadaadan jechuudha. Waan sodaataniif akkasii yaa obboleeyyan kiyyaa warri kun asitti argaa jirtan isa kanaanis adda ta'uu danda'a jechuudha. Akkuma isinitti mul'ise isaanii jechuudha. Kunoo warri baadiyyaa keessa jiraatan yookaan bifa kanaan mana jiraattan keessa jiraachuu danda'a jechuudha. Warri katamaa keessa jiraatan fooq irratti kuusama isiniin jedhee lafatti kuusanii warri gaxarii keessa jiraatan jechuudha. Kanaaf kan buqqisee isinitti mul'isne san bishaantu keessa jira jechuudha. Baay'ee gadi fagaata. Haga nan buqqisee isinitti mul'ise san caala gadi fagaata jechuudha. Baay'ee gadi fagaata bishaan mana keessa ittiin tajaajilaman kun. Achi keessa argama waan ta'eef baay'ee gadi fagaata. Kanaaf yaa obboleen kiyyaa akka of eeggannoo gootaniif jechuudha. Daa'ima isaanii yeroo isaan asii achi fiidu daa'imni isaanii akkuma isaan ibiddaa daa'imni ibidda waan ta'eef kotteen isaanii ibidda. Kanaaf faanuma fiiguutu isinirra barbaachisa jechuudha. Rakkoo irratti akka hin kufneen isiniin jedha. Hadaraa hundi keessanuu viidiyoo tana sheer walii godhaa.